Welcome back baga dhuftanii kutaa irraa kanaan wanti barachaa jirru jechoota dhibban duraa jechuudha. Kan namni afaan Ingiliffaa waan takka hin beekne barachuu qabu jennee kan kutaa kutaadhaan ilaalaa jirrudha jechuudha. Soddomii torbaffaa jirra. Drink jedhu beekuu qabna. Nyaachuu barree dhuguu barraa jechuudha. Drink akkaataatti dubbisnus baruu qabna. Drink. Drink means to take liquid into the mouth. Liquid jechuun dhangala'aa jechuudha. So to take liquid dhangala'aa fudhachuu jechuudha into the mouth afaanitti ol fudhachuun maal jechuudha? Dhuguu jechuudha jechuudha Ingiliffatti yeroo ibsamu. So drink jechuun dhuguu jechuudha. Fakkeenyaaf akkam jechuu dandeenya? I drink water. I drink water kayyadu. Okay, water jennaan imre. Akka Britishitti yoo ta'e water yaan isaan water. I drink water jedhan isaan. Akka Ameerikaatii fi akka baay'inaan akka addunyaatti haasawamutti yoo ta'e immoo I drink water. I drink water jedhan. Tii gara diitti deebisuu qofa jechuudha. Iccitiin biraan jiru. Water bakka hedduu water gootaa jechuudha. So I drink water. Ani bishaan nin dhugaa. Okay, wanta guyyarraa goonuuf wanta guyyarraa goonu waan ta'eef maal jenneeni simple presentii fayyadamne jechuudha. Okay, inni itti aanu he drinks tea jedha. He drinks tea maal jechuudha? Inni shaayii dhuga. She drinks tea jennaan. Isheen maali? Isheen shaayii ni dhugdi. Kunis wanta guyyarraa isheen gootu waan ta'eef one of the daily routine that she perform every day. Waan guyyarraa isheen gootu waan ta'eef so simple presentiidhaan ibsine jechuudha. Okay, she drinks tea. Fakkeenya itti aanu do you drink milk? Do you drink milk? Asirratti whenever there is question mark at the end of any sentence we have to stress a little bit. Xiqqoo qaqqabuu qabna jechuudha gaaffii fakkeessuudhaaf. Do you drink milk jettee dhaabuu sun taane do you drink milk akkasitti xiqqoo qaqqabda jechuudha. So ati aannan dhugdaa jechuudha. So irra deebinee haa dubbisnu alta. I drink water. She drinks tea. Do you drink milk? Okay. Fakkeenya 38 dhufnee jirra. Okay. Jecha namni hundi beekuu qabu akka afaan jalqabaatitti. Jechootaan an jalqaba barachuu qabu keessaa tokko kan ta'e isa like jedhamtu tana jechuudha. Okay? Akka barataa Ingiliffaa jalqabatti jecha like jettu beekuun qaba jechuudha. Okay? So like jechuun to enjoy or feel good about something. Jaalachuu jechuudha yookiin immoo fedhuu jechuudha. Okay, yeroo baay'ee viidiyoo amma laalaa jirtan tana iddoo like jedhamtu kana naatu ka'a jedha yeroo baay'ee namoonni. So like naa godha yeroo jedhu naa jaaladhaadha jechuudha waan san. Okay? Like and dislike jiraamire. Dislike jechuun jibbuudha. Like jechuun fedhuudha yookiin immoo jaalachuu jechuudha. Okay? So fakkeenya wajjimee haa ilaallu. Maal jedha kun? I like coffee. Coffee jennee dubbisna jechuudha buna akka jennu san. So I like coffee. I like coffee. I like coffee jennu jechuudha. Maaltu asirratti? I like coffee. Maaltu irraa teettanii kan yaaddante? I like coffee. Maal agartan? What did you realize here? I like coffee. Xiqqoo irraa muree jechuudha. I like coffee. I like coffee. Kee jettu sagalee ka jettu tanaan xiqqisho humna isii irraa hir'ise jechuudha. I like coffee. Like yoo qofaatu mul'ata jechuudha. So ani buna nan jaaladha jechuudha. Okay. Do you like music? Do you like music? Muuziqaa ni jaalatta jedha asirratti. Okay. Yookiin ni feeta jechuudha jechuudha. Fakkeenya itti aanu she likes books jedha. She likes books. Isheen kitaabota ni jaalatti jedha. So iddoo kanatti tarii gaafiin mataa keessan keessa dhufuu danda'a. Asirratti SC daballee jira likes ka jedhutti. Asirrattis jecha book jettu irrattis SC daballee jira.
garaagarummaan asirra essi dabaluudhaatii fi asirratti essi dabaluudhaa maali kan jedhu mataa keessan keessa dhufee jira laata. If that happen yoo kun kan ta'u ta'e xiinxalaa jirtanii jechuudha. Baay'ee isinii galaa jira jechuudha. Gaafii isinitti uumuu danda'uu qaba jechuudha. It should be able to create a question in your mind. Gaafii mataa keessan keessatti uumuu danda'uu qaba jechuudha. Jechi kun himni kun jechuudha. So asirratti akkuma reefu isiniin jechaa ture yookiin immoo akkuma duraan isiniin jedhe mataan hima kanaa shiidha. Subjectiin yookiin pronouniin maqni nuti qabnu shiidha, singiliidha. Singular subjectii qabna asii waan ta'eef sababa kanaaf verbiin itti aanee dhufu like ka jedhudha. Jecha like jettutti okay essi dabalachuun qaba jechuudha. So that's the rule. Kun seera jechuudha. Asitti yoo essi maaliif hin dabalee ka jennu ta'e sababiin isaatis isheen kitaaba dubbisuu jaalatti yeroo jedhe kitaaba hoggaan jedhe amma asirratti kuni jechi book jedhu kuni noun maqaa jedhaniin maqaadha. Waraqaa walitti qabamtee teessu tan irratti waa namni barreessee irraa waa dubbisu saniin kitaaba jedhaniin miti. So jecha kitaaba jedhu kannaniif Ingiliffaadhaanis afaan Ingiliffaatiin book jedhu kannaniif afaan keenyaan immoo kitaaba jenneeni. So maqaan kuni yoo essi itti dabalame hiikni isaa maali? Essi maqatti dabalu jechuun waan sana daneessuu jechuudha, heddummeessuu jechuudha. So ishiin kitaabota kan ishiin jaalattu malee kitaaba tokko qofaa miti. Sababa kanaaf daneessuu qabna jechuudha. Kitaaba ka jedhu kitaabban godhuu qabna jechuudha. Kitaabilee yookiin kitaabban. Okay? So she likes books. Isheen kitaabban yookiin kitaabota ooma kitaabatee dubbisuu jaalatti jechuudha ta'a jechuudha. Okay? I hope you understood it. Isinii gala jedheetii yaada. Here we are on 39th. Soddomi sagalaffaa geenya jirra. So love jedha jechuudha. Maali dhiiroo garaagarummaa love fi like jidduu jirtu. We're gonna see it kan ilaallu ta'a jechuudha. So love means to like very much. Okay? Love jechuun haalan jaalachuu ta'a jechuudha. Okay? Okay. So the power of love is stronger than the power of like jechuudha. Humniti love ida like irra jabdu jechuudha. Okay, asirratti kana nu agarsiisa. Haalan jaalachuu jechuudha wanta tokko. Okay? So I love my family. Okay? I love my family. Maatii ko okay, ani maatii ko nan jaaladha. Okay? Ati akka haalan jaalattu agarsiisa jechuudha. Yoo asirratti I like my family jette baay'een jaalattu jechuudha. Humna jaalala jettu san hin qabdu jechuudha. Okay? Jecha ati fayyadamte powerless ida jechuudha xiqqisho. Humniti isaa dadhabaadha jechuudha yoo like fayyadamte iddoo kana. So I love my family. Yeroo jettutti maatii koo haalan hin jaaladha jechuu nu agarsiisa jechuudha. Okay? Fakkeenyi itti aanu he loves football jedha asirratti. He loves football. Okay? Inni kubbaa baay'ee jaalata jechuudha. Haalan jaalata jechuu nu agarsiisa. Inni kubbaa miilaa ni jaalata. Okay? So inni itti aanu maal jedha? We love our teacher. We love our teacher. Nuti barsiisaa keenya ni jaalannaa jechuu jirra jechuudha. Okay? Haalan jaalachuu keenya ibsaa jirra jechuudha. We like our teacher jechuu fi we love our teacher jechuun garaagarummaa akkasiisan qaba jechuudha. Okay? The last word for today. Jecha arraaf xumuraa jechuudha. Play means to do fun activities or game. Wantoota nama kofalchiisuu, wantoota adda addaa gochoota ati gootu jechuudha ittiin bashannanuudhaaf. Okay? Yookiin immoo game yookiin tapha jechuudha. Walumaa galatti play jechuun taphachuu jechuudha yookiin tapha jechuudha. Okay? So fakkeenyaaf children play outside. Children play outside. Outside. Okay? Ijoolleen ala taphatti jechuudha yookiin immoo ijoolleen ala taphatu. Ala taphatan jechuu dandeessa jechuudha. Okay? This is just the present tense jechuudha. Waan present tense ida yookiin immoo wanta guyyaa guyyaan namni godhu waan ta'eef present simple present fayyadamne jechuudha. So I play football. I play football. Okay? Asirratti jechi play jettu kubbaa taphachuu kee agarsiisu jirti. I play football an kubbaa miilaa nan taphadhaadha.
Okay, inni taanu she plays amma waan kana focus irratti godhaadha. Esin dabalee jechuudha play irratti sababa mataan himaa kiyya subjectiin kiyya singular ta'eef okay SCT dabalee jechuudha. She playing jedhu jechuudha. She plays in jedhamale. So she plays with her sister. Okay, isheen obboleettii isiitii wajjin taphatti. Okay, so now before I end this session, let me sum up for you. Mee keessa deebinee summarize haa waliin goonu. Okay, waan hanga ammaa ilaallee jechuudha. So wanti ilaallee do ka jedhu ilaallee to act or to perform dalaguu jechuudha jennee itti aansinee maal ilaallee go ka jedhu ilaallee to move from one place to another jennee iddoo tokkorraa tokko deemu yookiin immoo deemuu jechuudha jennee san booddee come ka jedhu ilaallee come jechuun dhufuu jechuudha to move toward a place or a person jennee so soddomii afuraffaratti maal ilaallee see ka jedhu ilaallee arguu jechuudha. Okay, garaagarummaan arguu fi ilaaluu jidduu jirtu jechi lachuutu wama arguu ta'a yookiin ilaaluu arguun waan takka arguu yoo ta'u ilaaluun immoo waan takka ijatti dhaabdee ilaaluu ta'a jechuudha. Okay, look jedhaniin isa sanii san booda maal ilaallee eat ka jedhu ilaallee nyaachuu jechuu yoo ta'u san booda dhuguu ka jedhu ilaallee jechuudha. Waan takka dhuguun Ingiliffaan maal akka ta'e akkaataa itti dubbatu ilaallee jirra. San booda like ka jedhu ilaallee like jechuun waan takka fedhu yoo ta'u love ka jedhu kunis akkuma like dha fedhu yookiin immoo jaalachuu yoo ta'u wanti adda isa taasisu more powerful than like akka humna irra qabu barree jechuudha jechi love jettu. Okay, jaalala haalaan ati waan takka jaalattu akka agarsiisu ilaallee jirra jechuudha. So san booda maal ilaallee play ka jedhu ilaallee jechuudha xumurratti. Play jechuun to do fun activities or game waa taphachuu waan si gammachiisu sochiilee ati gootu. Okay, ittiin bohaaruudhaaf kan ati gootu yookiin immoo hiikni isaa afaan Oromootiin taphachuu jechuudha. Fakkeenyaaf the children play outside ijoolleen ala taphatti. So walumaa galatti barumsi hanga ammaa ilaallee namni Ingiliffaan beekne jalqaba irratti wantoota inni barachuu qabu jennee kan ilaalle kutaan irraa kana fakkaata.